Badhaasa taphataa cimaa Pirimeer Liigii bara 2025 eenyutu mo'ata? Taphattoonni Liiverpuul 3 badhaasa taphataa cimaa Pirimeer Liigii bara kanaaf kaadhimamaniiru. Virgil van Dijk, Mohamed Salah fi Ryan Gravenberch taphattoota 8 maqaan isaanii tarreeffame keessatti argamu. Van Dijk Liverpooliif taphoota hunda irratti hiriiruun taphateera. Taphoota 14 irrattis Liverpool irratti galchiin oomaa akka lakkaa'amneef shoora olaanaa taphateera. Gravenberch ammoo tapha tokko qofatu isa darbe. Mohamed Salah galchii fi kubbaa galchiif ta'an 46 keessaa qooda qabaachuun dorgomaan qabu. Kilabiin biraa taphataa tokko ol filachiise Nottingham Forest qofaadha. Chris Wood taphoota Premier League 34 irratti galchii 20 kan lakkoofsisee fi Jurgen White taphattoota badhaasichaaf kaadhimaman keessatti akkasumas taphoota sarara duraa Newcastle Alexander Isak galchii 23 kan lakkoofsise. Brentford irraa Bryan Mbeumo galchii 18 kan qabu kanneen badhaasicha injifatu jedhamuun kaadhimaman keessaati. Arsenal keessaa Declan Rice taphattoota 8 maqaa dhaaman keessaa tokko. Leenjisaan Wolves Vitor Pereiraan badhaasa leenjisaa cimaa Premier League bara kanaaf warra maqaa dhaaman 5 keessaa tokko. Yeroo Pereiraan ji'a muddee keessa Wolves leenjisuu jalqabe kilabichi sadarkaa 19ffaa irra ture. Ergasii taphoota 18 taphate keessaa 10 mo'achuun 2 qixa ba'ee kaan mo'amu kilabicha kufaatii irra oolcheera. Ammas Wolves Tottenham fi Manchester Unitedin caaluun sadarkaa 14ffaa irra jira. Leenjisaan Liverpool Arne Slot bara leenjisummaa Liverpool jalqabaan waancaa Premier League kan mo'atan warra badhaasichaaf kaadhimaman keessaati. Eddie Howe leenjisaan Newcastle United fi Nuno Espirito Santo leenjisaa Nottingham Forest akkasumas kaadhimamaniiru. Leenjisaa Brentford Thomas Frank kilabni isaanii sadarkaa 8ffaan akka xumuru gochaa jiranis maqaa dhaamaniiru. Sagalee uummataa fi sagalee ogeessonni kubbaa miilaa kennan walitti dhiyaamuun eenyu akka mo'atu kan murtaa'u ta'a.